Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu ijoollee Oromoo baga jirtanii fayyaan keessan haalli qilleensaa akkamii? Mee har'a guyyaa har'aa barnoota tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee barnoota guyyaa har'aa kana akka itti dhiyaattan kabajaadhaan isin gaafadha. Akkasuma barnoonni har'aa kun akkaataa feesbuukaa yeroo hedduu nu jalaa cufamaa nu banamuu looga'oota yoo ta'ame akkana jettaniitiin akkasuma immoo lakkoofsa feesbuukii keenya namni biraas itti fayyadamaa jira jettaniitiin namni dubbattan hedduutu jira. Kanaaf mee kottaa wajjumaan ilaallaa akka immoo icciitii biraa hin qabnetti namni tokko immoo bilbila keessan itti fayyadamaa jiraa fi itti fayyadamaa hin jiru akka isin hubattan gabanumaan isin dhageessisaa jechuu barbaada. Kanaaf qeerroo biyyaa subscribe gochuu hin dagatinaa. Qeerroo biyyaa jalatti ni argattu waan barbaadan hundaa'uu jechuudha. Waan haaraa dhufe isin argisiifna. Qeerroo biyyaa isa kana qeerroo biyyaa ka jedhamu isa kana miti isa kana jechuudha. Isa sana irratti cuqaastanii qarraayitii itti kenname sana irratti hoggaa isa irratti cuqaastan yaa'u subscribe ni gootanii subscribe hoggaa gootan ol isinii ba'a jechuudha. Kun iddoo sanatti ammoo wanti akka alarmii sun isinii dhufti. Isinillee gachuu baastanii sana booda subscribe godhattanii jechuudha. Wanta barumsa ta'e hundaa'uu isarraa argachuu dandeettanii jechuudha. Mee amma gama barnootaatitti dabarraa. Gama barnootaatitti hoggaa dabarru seeraan hordofaa. Yeroo biraatiif akka wal jala isin jala hin banne isiniin jedha. Feesbuukii keenya ni seenna kan itti fayyadamnu sana ergas booda iddoo sarara sadii tana ni dhayna. Iddoo sarara sadii tana dhayna. Iddoo tana jechuudha. Hoggaa iddoo tana dhayne sarara sadiin tana ni cuqaasna. Hoggaa sarara sadii kana cuqaasne eessa dhayna? Ol harkisna. Amma iddoo setting inda graphics jedhu kana ni cuqaasna. Iddoo kana jechuudha. Iddoo kana ni cuqaasna isarratti. Hoggaa isarratti cuqaasne maaltu nu baha? Setting ka jedhu kan lammataa isa jalatti nu bahe jechuudha. Isa kana jechuudha. Isa kana irratti cuqaasna. Hoggaa cuqaasnee jennu settingii kana irratti hoggaa cuqaasnee jennu iddoon nuti barbaannu seeraan eessa yoo jettan iddoo security in the login jedhu kana dhayna. Iddoo kana jechuudha. Isa kana dhaynee hoggaa jenne isa kanarratti gad cuqaasna. Hoggaa isa kana gad cuqaasnu maal akka nu bahu beeytanii lakkoofsa bilbila keenya jawwaala keenya kanaan ta'e namni biraatis ammoo feesbuuka keenyatti fayyadamaa jiraaf hin jiru hubachuudhaaf kunoo iddoo siimoor jettu tana irra cuqaastanii iddoo kanaan jechuudha. Isii kana hoggaa gadi cuqaastan akkatti isinii baha. Amma ani itti fayyadamaa kan jiru isinitti agarsiisa. Ani iddoon itti fayyadamaa jiru jawwaalaan itti fayyadamaa jiruunis iddoon itti fayyadamaa jirulleen kinooti inni kunoo iddoo wajjin isinitti agarsiisa jechuudha. Akkasuma hammaan an bilbila namaa irrattis banee akkasuma kompiitara irratti illee baneetiniin biraa deeme asirratti argisiisa jechuudha. Akkasuma immoo bilbiloota yeroo hedduu itti fayyadamee jedhettis ni argisiisa. Biyya kamittuu hoggaati deemtee itti fayyadamte illee akkasumas itti argisiisa jechuudha. Kanaaf bilbila namni ati itti fayyadamin yoo as keessa jiraatu taate bilbila kan feesbuukii kan kee kana namni biraatis itti fayyadamaa jira jechuu argita jechuudha. Sana booda maal gochuu qabda? Iddoo dhumaa jedhu kana log out of all jedhu kana gartee isa irratti cuqaasuu qabda jechuudha. Iddoo kana isa kana cuqaasuu qabda isa irratti jechuudha. Akka guutumatti cufameetiniin sii jedhu jechuudha. Ammaaf ani cufuun barbaadu bilbilli kiyya feesbuukni kiyya nagaa qabaa jechuusiin. Kanaaf kuni kana qabaa jechuudha. Shakkii tokko hin qabu. Yoo kana keessatti hin argin feesbuuka keessan namni biraa tokko itti fayyadamaa hin jiru isiniin alatti jechuudha. Walumaa galatti yoo achi keessatti waa argitan qofa malee jechuudha. Akkasuma
yoonin rakkoo inni qabaate taate waan akkasii argitan taate daddaftaniitumaan battalumatti kinoo bakka fagoon deemtanii asumarra dhayxaniiti cheenji gootan. Cheenji baaswordii keessan jijjiirtan jechuudha daddaftanii achumaan. Baaswordii keessan kana iddoo jalqabaatitti lakkoofsuma duraanii itti galchitan baaswordii keessan ka duraanii akkasuma haaraa itti galchitanii deebitanii illee ammallee haaraa itti galchitanii iddoo sadii isinii kenna jechuudha. Kana iddoon sadiin kun iddoon sadiin kun kana iddoo sadiin kana keessatti kan jalqabaa lakkoofsa duraanii itti galchitanii baaswordii duraanii jechuudha. Akkasuma deebitanii lakkoofsa haaraa jechuudha baaswordii haaraa itti galchitanii ammas haaraa san irra deebitanii itti galchitanii lama itti galchitanii save change gootanii jijjiiramee jechuudha. Namni yoo itti fayyadamaa jiraate irratti cufamee jechuudha namicha san irratti. Inni sun kana qabaa jechuudha. Akkasuma wanti kun hoo akkamittiin arguu dandeenya? Inni namni itti fayyadamaa jiraaf itti fayyadamaa hin jiru kana Facebookni waan ergeetiin nutti himu jechi jedhamu gaafiin keessan hin dhabamu. Isa saniif ammoo get alert kan jedhu kana iddoo akka alarmii jirtu kana gartani isa kana jechuudha. Isa kana argaa jirtani isa kana cuqaastan jechuudha. Mee akkamitti yookaan Facebookni kun silaa waan seeraati waan seeraa itti fayyadamna waan seeraa kana akkamitti inni nutti hin garsiifne jechi jedhamu sammuu keessan keessa hin dhabamu jedhee yaada. Isa kanarra cuqaastanii hoggaa isa kanarra cuqaastan iddoo qaba isiniif hoggaa iddoo kanarratti meseenjaraan ni jira iimeelaanis ni jira notifiikeeshinii isiniif ergamu jechuudha. Isa kana hoggaa ilaaltan meseenjara irratti illeen oonii ta'uu isinii qaba akka kan ko'amu oonii ta'eet meseenjara irratti akka naaf ergamuuf jechuudha. Yoo sanitti naaf ergama namni biraa yoo itti fayyadamaa jiraate jechuudha. Fakkeenyaaf mee iddoo of jettu tana cuqaasee isin agarsiisa. Iddoo of jettu tana asirratti yoo deebise amma banaa ta'a garuu an of irra kaadhe sababni hin barbaanne jechuudha. Bakka gama saniitiin meseenjaraan qofa akkanaa dhufu barbaada. Meseenjaraan maa irra kaa'e gama olaanu san yoo hin barbaanne hoo ati gara gadaan dura kaa'attaa jechuudha. Innaa kanaaf wanti isin dhibe irraa nagaafachuu dandeessanii yeroo biraatiif viidiyoo biraa haaraa qabadhee dhufu wal argina. Galatoomaa isiniin jedha fayyaa keessanii tura. Boleewwan koo jajjabaadhaa. Sheer waliif godhaa waliif daddabarsaa. Akkasuma hiriyoota keessan hundaan waliin gahaa. Subscribe kenna nama abdam hundi biraanuu gahaatiniin nuufillee guddisa wanti isirraa barbaannu subscribe dha. Akkasuma galatoomaa isiniin jedha.